nama dandeenye taate isin gidduun dhufnu qabatuu ni dandeenya ni dandeenya ilmaan walloo obboleeyyan keenya qabachuu ni dandeenya ilmaan arsii qabachuu dandeenya ni dandeenya obboleeyyan keenya tayyattuu fi asitti isinitti dhufnee jechuu isinilleen ammoo nuu qabamtanii aboogaa nuti gartee obboleeyyan keenya lafee waliin lolle akkanaa ta'u walitti buune aboo dhugaan teenya tana nu argaadha yoo isin gartee dhugaa teenya nu agartan homaa akkuma ni fayyinaan teessanii jechuu tanuma qofa isinirraa eenaa jechuu nuti kanuman jechuu barbaada qalbeessa. Fayyaa ta'e ulfaadhu abiyyoo kiyya waan sirrii jette duba achirratti wanni dabaladhu Kingi Ahmadiin wanni jechuu barbaadu anuma hafeef ilaal wanni ati jette bira dubbiin hinaaf duba gaafa gartee obboloonni keenya lameen wal dhabu lafaa kaanee gartee nagaa buufna gaafa jennu abdii obboloonni kun nu biran kutanii isaan lameetu wal dhabe boru yoo akkanaan cal jennee teenye gartee maaliif nu jidduu laaluu dhabdan jennee boru yoo nu hambi gartee nu himatan guyyaan nu hambisu goru guyyaa jalaa isin baanu guyyaan nu hambifne guyyaatu gartee dirqama qabna dirqama keenya bahachuu dhufu arra gartee wanni silaa kingi faan qaban aboo obboloota keenya rakkoo teenya gartanii isin jidduu laalla jettanii dhuftanii fayyaa taha humaa waan isin jettan isin irratti guuttanna jaanii isaan harka keenya dhumnaan akkasumatti arsillee as yaammannee woma isaan hin jennu jenneeni amma gartee rakkoo lubbuu namaa ta deemu jirtu ta gartee namni viidiyoodhaan wallas baasee ablee wal waraanee uleedhaan waltumee viidiyoodhaan fuula ummata sooshaal miidiyaa tana oromoo qoftiin irra jirtu amaaraa irra jira tigree irra jira faranjii irra jira arabaa irra jira ummata addunyaa kanaa irra jira salphina ummata gartee addunyaarraa fokkotaa akka nun goone kana gartee maqaan kuni maqaa keenya yoo gartee arsiin godhees oromoo guutuu godhe yoo walloon godhees oromoo guutuu godhe malee walloo qofaami gartee gurre fi ni bitan malee gurgurani duuba gurri magaalaa keessa badees magaaluma keessa deebi'a asumarratti gurre jiru kana wal'aannee gartee nagaa goonee gurre fi kana binnee manatti galfannee hamaa keenyaas qubni fi ajaawaadha janiif irraa murani maraataa keenyaas qabannee manatti galfannee gartee dhugaa jirtu saniis ilaallee bakka isaan irraa quuqaman saniis isin ilaallee bakka jirra kaanis irraa quuqame isin ilaallee dhugaa teessaniis isin agarree dhugaa gamas jirtus ilaallee nagaya buufne araara isinii buufnaan isinii dhufne tanuma gartee ammoo obboleessi kiyya abiyyoon je tareefu gartee bokkuun keenya abdii dubbiin taanuma ta biraan jirtu ijoolleen teenya ta walloo harka keenya nu dhumaadha akkuma reefu je warra gartee bakka isiin bu ha gartee boru dhugaan keessan raquuftan ha gartee boru na dubbata gartee obboleessa keenya gudda jiraanuti qabnu jettan nu dhiyeessaadha qaamni silaa rakkoo qabu kasalaa himattamuus isaan nu dhiyeessa kanarra quufnaa nuti walloon kaja'u osoo nu dhiyeessitanii tana nurraa fudhattanii isinirraa eegganna mallee bakka tanatti hin deebi'anii kingi akkam jetta ammoo as keessi jira gaa qeerrensa harxummaatis asuma keessi jirtaa beek walumaan isinitti haasawaa jirra jara keenya ana jedheetin jira yoo sagaleen kee jira ta'e ana qofaa kiyya murteessuu hin danda'u hawaasni kun hawaasa guutuudha hawaasa walloo irraa immoo bakka bu'uu hin danda'u ana akka mataa kiyyaatitti tokkoffaa irratti hawaasni kun amma na jala ijoollee fooloo kiyya qabu hundi na jala dhufanii jiran jechuudha yaada yoo hin sobe malee hundi isaanii na jala dhufanii jirani ani akka mataa kiyyaatitti waan uummanni keenya fudhate aan fudhachuuf qophii garuu immoo wanti kun gandaa walitti himna jiran dhaggeeffadhaa dhugaa walitti himna ila dhugaan gaafa dubbatamte nama qoobsiti ummata kana kaleessa lee dhugaadha sababa isaaniitiin wareegama hedduu kaffalle dhugaa dubbachuudhaaf isa isaan maallaqa nu arrabsan kana dhiisaa'u nuti hanga lubbuutti dhabuu hamma ijoolleen qottoon itti dhaamte jirachuu gaafa isaan amaarri isaan qabee riyaa kanatti helikooftariin guurramaa ture jechuu amaarri dhugaa walitti himna duuba gaa kana hunda maqaa amaarummaa nutti kennaniira waan ta'eef lammeessa ammoo uummanni keenya bal'aan sunoo araara kana ni fedha anamma dhugaa walitti himna tana jechuu anamma ana keessaan baaftaniitum nama biroollee keessaa baaftaniitum hawaasuma jiru kana guutuu madeessiftan yoo isinirraa fudhatan isa akka rakkoon qabu garuu immoo qofaa kiyya murteessuu hin danda'u nama lama nama sadii wayii walloo murtaa'uu hin danda'u dhugaa walitti himna beektoota qabnaa hayyoottis hin jira nama hunduun ma jira garuu sana caala immoo qofaa kiyya dhufeetuma mataa raasee harmatti inshii okke jedhee fudhadhee deemee isaanii walloluu inuma hin danda'u dhugaa walitti himna kana ummati wal maraachaa jira wanni kun waan hamaadha waan xiqqaa miti dhugaa dubbachuudhaaf wanni qalbeessa
laanna dhagaa jirta bal'aa waan sin jechaa jirru kophaa kee murteessisiin jechaan jiru qaa achi deebi'ee akka wallotti wal mareedhaa nama gartee bakka nu bu'a jettan hayoo bakka isin bee isin dubbatte isin waan itti himatan ka gartee bakka isin bu'ee dubbatu kannadhaa achirra dhaabbanneet isin harka keenya dhumtanii gartee nagaani feena aboo waan isin nu laaltan nuti ni guuttanna jettanii qaama bakka isin bu'u ganu kannattan akkuma isin jennu kanatti arsiinillee jennee waan arsiin jettus arsirraayis fuunee isin lachuutuu fi nuti isin jiddu galees walloodhaa fi arsiin nuuf obbolaadha isin lameentu wallole nuufi isinii miti ka wallole ammoo wal dhabni keessa wal dhaba keenya aantumaa walitti aana jennee isin nuutu isinitti aana jennee isin qabachuu dhufne nuu qabamaadha waan isaan isin godhan ka amma himachuu feetan hagama siis gartee isaan nu godhan jan san gaafa gatteenya gartee dubbanna amma lubbuu namaa oolchine yoo madoon jiraatte madoo wallaannanne yoo ka gartee amma rakkifamaa jiru gartee akka hiikamu goone nagaya buufna san dura ammoo nagaya san buusuudhaaf gatteenya nagaya buusuudhaaf qophii ta'uu gamaa gamanaa eega hubanne booda hayyee akka gatteenya asoynu nama jiru namuu gadhiisa namni nagaya barbaadu gadhiisa kana gaan barbaanne ni uni achirratti walitti deebinaa mere amma kanaafi amma lakki ammat walloo guutuu bakka bu'u dubbii kana fudhadhu jechaan jiru qaama bakka nu bu'a jettee ni amantan akka wallootti nagayani feetan moon feetan barakkana arsiis akkasuma gaafan nageenyi hundaaf barbaachisaadha lakki ati bakka bu'u hottu nu wajji haasa'ee miti amma sigale nama bakka isin bu'u bakka nu kaayaadha nagaya buufneet gama arsirraayis akkasumatti ol baafanne aboo arsi nagaya feetan moon feetan dubbii tan nuuf dhaabdanii ta dhufneef tana aboo isiniif walloon obboleeyyen wal dhabuudhaan hin malle obboleessi guyyaa akkanaa waliin qabu wal dhabuu waan dur jiraati dhiigaa fi agartee arrabaa filkeenu walitti bu'ani duba gaafa walitti bu'e hijoomaa miti wal dhabni keenya wal dhaba gartee lafeetii miti wal dhaba gartee firoomaati firooma keenyan kutu lafee gartee firooma lafee cabsu gartee hin qabnu wal dhabni keenya wal dhabbii gartee woomati xiqqoorraa ijoolleerraa takkaa beerarraa takkaa gartee woomati xiqqoorraa ka'e kana duuba kaleessuma gartee jaarsi obboleeyyan wal dhabe jidduu laalee nama lubbuun baatee gartee lafee cabsee guma dhiiga baasee gartee araarsa duuba hanga ammatti lubbuun namaan baane osoo bakka gumaa san hin geenye gartee dubbii tana qabanne jennee dhufne tanaafi gartee nuti walloo nama bakka isiin bu'u nuu hannaa jechuu jira amma xamma dubbiin ifa sii taatee wanni nan jedhu. Dubbiin bar dubbiin kaatan agalte amma na dhagaa jirta kingi amma waan na san dhageesse hayyem hayyem mega khalas bubbulella landafoi zimba garuba ya galatoma taariya dugotane me amalle dapo ahmad dagai gama duga walitti himuun hedduu barbaachisaadha reefu jalqaba sii dubbadheen jira anaatu walloo siitutu itu'u kaantu arsii isaatu anaa waliin jechaa jirra dubbii walloo keenya irratti fudhannu anama dubbii walloo ofirratti hirkisullee nan danda'a jara keenya mee dubbii walloo naan qabadhaa arsirraa gama naa gaffida dubbii walloo teenyee haasonnaa jennee abdii walirraa qabaachuu danda'u dirqamaatiin kun walloo keessa dhalattee walloo ta'uu hin qabdu dubbiin tun dubbii keenya wal dhabni nama keenya miidhaa nama keenya hundaati haa ta'u ammoo yoo qaama rakkoo kana keessa jiraattanii keessa wal beeytanii wal qabuu dandeessaniif yoo jenne malee dubbiin tun dubbii teenya hunda wanni kun nan laalchisu ani kophaa kiyya hin jiru lakki kophaa kiyya hin jirtu dubbii walloo dubbii teenya dubbii nuti irraa hafuu dandeenyu miti tan waloodhaa tan oromoodhaan walitti buutan dhiisi ta'an baan walitti buutanillee teenyaa waliin keessa jirraa jechuu barbaadeeti fira aanaa fi ahlii tantee tannaa qabamisiin jettu hin qabamu jechuun aadamaleedha lakki ani isin qabame ana argadhaa haala jiruufu mari'adheetiin sitti deebi'aan dubbii dhiiraati lakki ani kophaa kiyya murteessuu hin danda'u mee xiqqootti na dhiisaan ammoo dubbii barbaaduun nu wanni nu barbaadnu bakka kanatti wal qabuu dandeenyaadha dhugaan jirtulleen tanuma anumaatu walloo tana shakki jala haqe dubbii walloo kinga ahmattu fudhatee deemuu danda'a qofatti hin jaamu anillee fudhadhee deemuu hin danda'a dubbii nama kiyyaa dubbii dhiigaa dubbii firaati jechuudha immoo gonni abbaa keessa jiruuf ifaa yoo warreen rakkoo kana fidan beekumtiin jiraattee wal qunnamtiin jiraatte ittiin wal qabuun alatti
dubbii walloodhaa hayyama nama tokkorrallee hin barbaannu fixuudhaaf yookaan dubbii aarsillee. Tana fudhadhu obboleessa kiyya namni dada buusuu jechuun lubbuu na fixachiise. Ilaa abdii kiyya dhageeffadhaa jara keenya laa dhugaa walitti himna laa dhugaan dhugaadha. Nuti warri akkuma wallootti yoo dubbanne akka wallootti amaara kana gartanii amaara ammatti walolaa jirru kana beektanii miti amaaruma kanaahu amaaruma ammatti walolaa jirru kanaahu takkaa boojii ammaatti bitti buunee hin beeknu dhageeffasaa sinaa baree fi qawwee guddaa qabee deemu lola malee jechuudha. Inni beektan tokkoffaa uummanni kun warra kaleessa nama 3,000 irratti uummata keessan walitti qabeetuma carcarinoo dhee arrabsaa ture keessaa nama tokko warra ituu dhee arrabsaa ture keessaa nama tokko isinummaan gara galtanii akkamitti uummata kana walitti sin araarsanettan uummati kun isiniin fudhatanii walloora dhufaa isiniin jechaa jirani aduu guyyaa gabbaaniiti aan uummata kana ajjin nagaa buusuu isin dandeessan dhugaa isinitti ma dhageeffadha. Kana itti dhiisaati nuti walirraa dabne maaliif Kingi Ahmad maaliif akka raagutti jirtuun na dhibeen. Ila raaguu miti laa. Yoo lakki jecha isin jettanii fi waannaa isin awwaatan kana bakkan qabu tuffin isinirraa qabaa jette malee hin dandeessan jechuun seera aada maleedha kun. Wanni hin danda'amne takka illee hin jirtu. Laal nuu miti ka araara buusu. Lameen wal dhabeetu araara buusa. Lameen wal dhabee akkamitti araara buusa. Abbaan fedhe dubbii dandaheef. Abbaan fedhe dandeettii dubbii qabaateef nama araarsu. Haga namni lamaan wal dhabe sun araara barbaadutti. Kanaaf araara barbaadisiin jenna malee dubbii akka maltutti dubbachuu wallaalle. Dubbiin tana fakkaatti asii dhuftee jennee gara barbaanne yookaan akka silaanuu galtutti ciibsuun hin wallaalle lakki dubbiin akkasii miti. Araarri dura kan bu'uu danda'u kan aarerraa malee ka araarsuu miti. Nama aaree miti ka araara buusu. Maali nama araarsuu miti ka araara buusu. Nama aareetutu ka araara barbaaduututu araara buusa. Wanni nu amma si gaafachaa jirru araaraaf qophaa'aa. Jechuun Ahmad keenya laa Ahmad. Kingi Ahmad knows. Okay? Bakka ati dhaabbatte kana dhaabbadhee dubbachuus danda'e. Dubbiin amma ati jechaa jirtu lakki ni hin dandeessanii isinuu baluu isiniin jaanii maqaa isin dhawanii jarri kun harkatti namaan dhumanii takka isin biraa'u qurrabni wayii hin jira dandeessanii araasisanii walitti nu dhiisaa kun aada maleen isiniin jedhe. Namni beekee fi miti kan nama araarsu. Araarri nama lamaan wal dhabeetitu araara buusuu danda'a malee nama dubbatuu miti. Namni ufii nama walitti fideetiti walitti dhiheessee qabbana buusee akka isaan walitti araaraman taasisa malee dubbii dandeenyee beeynee dubbii guddoo hagana geessu tana fudhannee isin araarsina jechuudhaa miti. Ati araaraaf qophaa'ama yoo qalbii teetitti akka itti dubbii laallu ni qabna. Wal dhaba keenya kana namni laalee diinni keessa keenya nu argee nu tuffatee miidhaan irratti fida. Miira keessaa bahi Ahmad obboleeyyan kiyya ilmaan walloo isin hundinuu miira keessaa baha. Fala itti godhuu dandeenyaa isiniin ja'a. Waan kana fala godhuun laafa. Obboleessa kiyya dhiifamaa wajjiniin dhiifamaan isiniin jedhee dubbii fixadhee rangama kiyyaan xumureera. Kanuman jedhaa sana achi fayyaa keessa na jiraadha. Garuu dubbiin takkuma sana gaasinis argaa jirtanii isinummaa murteessaa. Ahmad. Kingi Ahmad ikonaawsi. Ani somaan jechuudha bada hayyoo gosa bade. Gosa bade fiyo. Laal hayyoo bitee dubbate dubbii fixaa jiran abdii Ahmad qalbeessaan abiyyoon dubbii fixan guddoo bultus naa godhu. Kingi Ahmad oggaa haasawu akka waan hawaasni walloo guutuun arsiidhatti duulu akka waan hawaasni arsii guutuun wallootti duultuu godhee haasawu nama akkasii miti baalagoota sooshaal miidiyaa gubbaa walabduubdee fooloo fi nama hedduun akka isa daawwatu ija namaa laallachuuf jecha walabduubee kana wal godhee nu qaanneessu malee hawaasni nagaa fayyaa walitti qaba. Nuti kaleessaas waliif booyaa ture madoo keenya fayyifachaa ture kadu'ee awwaallachaa ture du'aa jiru wajji qabna nuti obboleeyyani bakka takka illee addaan dhayinu. Balaan feetoo dhufte walloo fi arusii adda kutuu hin dandeessu. Kana qabadhaa wanni qabachuu dandeessan namoonni sammuu qabde jechuu fayyaa. Ammoo amma keenyatti Ahmad walloodhaa yoo kutuu baate akka inni haasawu sani
akawan hawasni guutuu walitti bahee wal dhawaa jirutti haasawe don osoo akkasiin salaasa waan akkasiin duraan dhaabbadan isaaf immoo bakka qalbeessaan nama bakka isin bu'u yookiin itti guuttata nama isin irratti isin guutuudhaaf fidaa jiruun sani qalbeessa walloon hawasa guutuu miti kan arusii wajjin walloon arusii guutuu miti illee ammas ijoollee mas gubbaa tanaati miti ijoollee Faraan arsii arusii fayyaa dhiifama naa godhu laalammaa hundeen abbaan lola dhaabee gamaa gamana wal dha'u ijoollee afran kana ijoolleen tun araara buusu qabdi jalqaba akkasuma qaba dubbiidhaan malee namni achi wallolee sin jiru abbaan dubbiidhaa ijoollee mumcuma amma gabbuu kana amma kanaa fi haan abdii bilisummaatii fi usumee fi mucaa afarsoo jennisan isaan afran kana namni ijoollee miskiina waliin fixaa jiru fi nagee anta ta'anii miidiyaatti banatanii nam kun sadiifaa daawwatan. Meesin qabadda obboleessa kiyya Faraan jaarsi yeroo haasa'u deemuu akkasitti illee wannan jiini amma woomaatu miira keessa galche isaanis mee waan tokko jara keenya akkana haa gonu maaliif jennaani jaarsi yeroo waan tokkotti seenuu abdiin hin danda'a yaada juun garana isinitti dhufu isin qabachuu ni dandeenya obboleeyyan keenya walitti fayyisuu ni dandeenya ammoo qaamni miidiyaa kana gubbaa jiru ilmaan walloo arsii akkana gootee jaaniiti ilmaan arsirraa maallaqa guuruu deeman takka arsiin walloo akkana goote jaaniiti ilmaan walloo irraa maallaqa guuruu deeman amma nuti murnoota finxaaleeyyii tana fi ilmaan wallooti fi arsii akka jennee jechuma kanaan fayyadamnu maali fi arsiin nagaa qabdi amma deengadda oromtittiin yoon kijibee malees gubbaa jirti gurbaa walloo kakaleen dhukkubdu nuti ijoollee arsii nama meeqa waliin taa'u jirra gargaarsa gideessaa miidiyaa kanarratti guuran achumatti yeruma sanani mana keessa ol naqanii dubbadhe ilmaan arsii achi taa'u guututti maallaqa nakkananii gara doolaara 200 achumatti guuree jechuudha. Jara keenya dubbiin akkasiiti. Waan taa'aa jiran kanas ijoolleen arsii numa agarti. Mucaa arsii walloo qabdee gartee tumtusanis argaatuma jirti. Ijoolleen arsii ni agarti. Waliin tatteenyee miidiyaa kanarra fayyadamu. Walloo fi arsiin akkasii arsii walloo balleessuu deemtu kunillee jechi jiru kunillee jecha gartee ilmi namaa hin jenne. Ilma Oromoo jecha Oromoo waliin hin jenne. Arsii walloo balleessuudhaaf fuula duraafis sagantaan qabdu kaleessa sagantaa qabaataan turre. Wallolleen akkasumatti arsirraa dhimma qabdu gaafa ilmi arsii qabamu wareegama barbaachisu baraasan keessatti ilmaan walloodhaa kafalaa turanii. Kana argaa jirraa jechuudha. Ammoo gartee waan kana guddiftanii waan biraa gootanii gartee nu dura dhaabbachuun keessanis waan isinirraan eeyni. Jaarsi gartee dada haasa'u walitti fayyaa obbolummaa haasa'u gartee du'aa'uma isinii godhaa isinii eebbifnaa waan biraa wanni jennulleen hin jirtu garuu ammoo obbolaa keenya qabachuu ni dandeenya dhugaa jirtu jidduutti dubbannee walii fayyisuu ni dandeenya tajattuufi malee gartee murna tokko qabannee tokko dha'uuf tokko wajjin dhaabbannee tokko wanna godhuufi miti dhugaadha wanni nuti dubbannu dirmachuun nuti gartee dhufneefis obbolummaa walitti itichuufi rakkoon tun akka nuuf furamtuufi malee waan biraatti fi miti jechuudha. Kanaafuu miira keessa wal galchinee hammeenyallee walirratti labsina lammada nuti nama islaamati. Namni islaamaa tokko immoo akkaataa gartee zambii qaba. Waan gartee rakkoo uumamtellee rabbi jecha irra walii kutullee ni jira. Ammoo waraanni walirratti banamellee hin jiru. Finxaaleeyyiin miidiyaa uummanni walloo ilma arsii kana goote yaanii maal gargaarsuma ittiin guurrachuu deeman. Wanni isaan ittiin guurrachuu deeman maali? Ilmaan walloodhaa maqaa xureessuudha. Oromummaa irraa fuudhu. Gaafa kana arsiin balloon quba qabdi waan kana irraa quban qabdu jechuudha. Arsiin miiduma kanarra jirti. Miidiyaarra hin jirtu arsiin. Arsiin lafa jirti. Hayyuu qabdi. Sheeka qabdi. Beekaa qabdi jechuudha. Akkasumatti walloos hayyuu qaba. Beekaa qaban. Goota qabanii jechuudha. Duuba jara keenya yeroo nuti dubbannu waan biraatti isin jidduun dubbannu isin arrabsanii isin dhaga'anii gaafa isaan nuu qabamuu didan ambayyoo nu dhagaa ilmaan arsiidhaa nuu qabamuu didanii waan akkanaatiif itti dhayneeti guyyaa akkanaa itti dhaynee nuu qabamuu didanii
nu dhagaa jenneeti lallabannaa jechuudha. Heerri lallaba jibbaa jaaneer ni lallaban. Arra ammoo akkanaa ta'u akka malee haa ta'u isinitti dhufne nuu qabamaa isiniin jenne isin obboleeyyan keenya maaliif nuu qabamuu diddanii jechoota namni gartee namaan hin jenne hin malle nu dura dhaabbattan. Hayyee ni miidhamtanii tanaaf nu dura dhaabbattanii ammoo gaafa dhugaa isin agarre namni gaa walitti hin fayyine hin jiru maaliif nuu qabamuu diddan obboleeyyan kiyya tanumaan jaa irraa isinii bu'e. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ندب سهران با تلفون شانا في تودي ما. Ani gadi buuli ro. هيا Dubbadhu hayyee mee abditaa. عبد تكوبس ما جت عبد الله ولا بلوين كينيا أراري أمغا في دبلوس دي دموس. إن أرارا ما بلو إن أرارا ما كوني وان يرونا ما تورتو ميدي. namni dhuguma amma gamta miira keessa jiru beektee annee jaamaleedha. Haa ta'u malee waan hawaasa walloodha haalan nu dallansiise isa kami. Mucaan arusii qabame maallaqa kaffalee namni itti wareegama bira ga'e ga'e namni qottoon falaxamee mataan kun falaxamee riyaa kana ciccisuutu jira jecha. Ijoolleen aanaa jiillee dhumuu godha wallahi billah. Keessa dabarree mi'ee keessa dabarree lammata mucaan walloo qabamee mi'ee qabame kamitti qabame. Ilaati birrii kuma 30 saniin qabame dhugaa rabbii hoosun jiran dhuguma rabbii hoosun qabame mi'ee qabame aboo gadi dhiisaa kalas gadi dhiisa gadi dhiibne jaan erga torban tokko guyyaa 10 takka bira barbaanne gadi dhiibne janii mucaan suni dirree hin baane ijoollee walloo lolaatti isheente namni wahiin qabeen nama tumee wahiin ammoo nama hawaalchisee waa nama godha namni lubbuun dhabame tokko namni dandeen taa'u tumamte ijoolleen arusii tumamte. Mucaan sun dirree bahee maaliif qabame hisaaba gamta birriin kuma 30 sun qabamteef dhaggeeffadhaa sirriitti. Lolli sun deeme san bahe mucaan birrii arusirra hawalate walloo jedhanii Ahmad Bosona Baalee sababa kanaan miira keessa sheenee garee waldaa ittisa godaansa seeran alaa san keessatti shira xaxaniiti achitti dubbii fixanii mucaan birrii fuudhe sunilleen achitti isaan dhiifama gaafatee waan wajjin haasachiin haasawanii fixanii gara galee dubbiin dura seen kaanatu dhiyengadda sagalee san guutuu afarsoo irratti ergee afarsoon akka waan shira kana quba qabutu baase baga baaseeti yaa ta'u. Ahmad Bosona Baalee efa dubbii tana akka wallootti galte biyya kee erga akka saba wallootti galte biyya kee manduggu walloon hayyuu qabdi biyya kaa qabdi walloo gadi bahaa kunoo gaafa mucaan sun tumame wajjin rakkataa turre wajjin tumamaa turre. Wajjin birrii qabdani keessaa qabdani saba keessatti galte kunoo gaa dubbiin isitti galte gadi baha uummata Oromoodhaa guutuutti kutaa 11 dhiifama gaafadha hiitan hidha irraa kaffaltan kaffalamaadha irraa kaffalaadha nuun hin jenne maaliifiin lola labsuu barbaachise lolli tokkoffaan Ahmad Bosona Baalee irraan ka'e dhugaa rabbiyaa sun tokkoffaan lolli badaan amma badde asumaan ka'e lola biyya tanatti ka'e warra biyya tanaatu dhaamsa lola biyyatti ka'e warra biyyaatu dhaamsa aga biyyaa irratti hirmaataniiti. Abu Musa billeen waan mantas fuula Facebook isaanii irratti dhagaalaala waan inni mantas lola labsaa jira dhugaa rabbiyaa sun. Siigalee araarri naraarama beekte namni amma miira keessa galee dideesi gara booda inni maraarama. Walloon hayyuu qabdi biyya kaa isaanitti dhagaawa. Biyya kaa narratti bilbilamaa jira biyya kaa isaanii hayyuu isaanii mariisisaadha beekte bakka maddi kun irraa ka'e qoroo adda addaa gadi taa'aadhaa mariisisaa malee. Nama miira keessa galu nama lola keessa galu wajjin haasuun xinnoo ulfaataa jiru barbaadeeti narrattis bilbilamaa jiraate ayyeen irraa bahee fitaadheeti. Nama sannuu fidaa Abdalla nama gartee hayyuu san ka waliinaa sannuu sannuu fidaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Mee Idris kana carraa kan naagis takka gurbaan kun nama hubatu mee dubbadhu Idris. Ayyaa akkam jirtan hundi keessan iyyuu nagaadha. Waa'ee kana Nagaa Idris. qalbeessaa jirtu hundi keessan fayyaa keessan. Nagaa galata. Hayya galata Rabbi. Arrabni tokkeen kee man bakkisee abiyyo sagaleen kee ni deebisa. Abiyyoo biraatti mi'ootiin qabatamne malee sagaleen kee sirriidha. Yaa amma sirratee jiraame?
Keetii miti haa biyyooti Idrisitti buuf. Kee bareedaadha biyyoodha malee kee bareeda. Ayyee galatooma hundi keessan ulfaadhaa gawaa'een keenya yoo sadhiisanis nama hin dhiisu silaa waa'ee kanarratti yaada kennachuu baadhee natti tola ture garuu dirqama namoomaati dubbachuun ammoo ani hawaasa walloo bakka bu'ee yookaan uummata walloo bakka bu'ee osoo hin taane waan kanarratti kan haasa'u Idris bakka bu'eetii yoo ta'u gara dhiifama isiniin jedha duraan durseeti. Egaa waa'ee maallaqaa irraan eegala. Waa'ee maallaqaan eegaluu irra dura waa'ee arrabsoo irraa eegalla. Waa'ee ijoolleen tun gandaa wal arrabsitee miskiina walitti dirtee maallaqnis sana keessa dhufe waan ta'eef duraan dursee gaafa arrabni kun eegalamu araara jedhamee gaafa walitti qabame tokko araara faayidaan qabne wayii tokko araaranii ijoollee kana wabii tokko osoo hin kaayin akkanumatti dhiifama wal gaafadhaa jedhaniituma kan jidduu sanattis tumamee hafeetuma dhiifama jedhaniituma waliin qabbu'anii jechuudha. Ammas irra deebii wanti naan dhaammachuu barbaadu araarri kun gaafa godhamu wanti sun ammas irra deebiin akka nutti hin taaneen dhaammachuu barbaada. Kana gaafan jedhu ijoolleen as gubbaa teessee nama walitti diraa jirtu kun nama 5-6 yookaan 4 hin caalleedha jechuudha. Namni kun maatii qabanii, faamilii qabanii, gosa qaban nama keessaa ba'an jechuudha. Lafaan biqillee margaa miti. Gaafa araara godhanii Oromoof Oromoo walitti buusaa jiranii miskiinatu jidduu kanatti gaaga'amaa jira. Amma deemee sadarkaa lubbuu namaa wal balleessuu sanarra ga'aa jira jechuudha. Uummata as gubbaadhaan lola labsaa jiru kana seerri akkamitti kennamaaf? Uummanni bakka sana manguddoo ta'e ka wallootis manguddoo ta'ee deemu ka arsiitis manguddoo ta'ee deemu ijoollee kana faana haasa'uu dhiise amma booda waan akkasitti yoo deebitan maatii keessa waliin haasofnaa yookaan maatii keessan seeraan gaafannaatti odoo deebi'anii waan kana akkasitti xumuranii natti tola. Maaliif as gubbaatti ijoollee kana akeekkachiisuma kennanii yoo bu'an ammas ijoolleen tun miskiinni as keessa dalagachaa jirtu wabii hin qabdu booru ijoolleen tun ammas bakka nagaa teessee lola labsitee miskiina wal nyaachisuuf deemti. Kanatti aansuun waa'ee maallaqaa irratti yaadni ani qabu maallaqa Oromoo kutaa 11tu baase yookaan uummata keenya Arsii qofaa miti. Oromoo kutaa 11tu gargaaree walloonis gargaaree jira. Sadarkaa gargaaruu sana bira darbee nama itti du'eetu jira jechuudha. Sababa lola saniitiin mucaa keenya kawalloo nama du'ee jira jechuudha. Nama harka citee fa'aa jira jechuudha. Sababii ijoollee Amaaraa wajjin walitti buutee gaafa ijoolleen keenya Amaara qabdu ijoolleen naannoo Amaaraa dalagan Amaarri qabdee nama keenya nama ajjeesta jira nama harkirraa muramee jira jechuudha. Isin waa'ee maallaqaa sindibaa yoo warra gumaa ta'e nutu gurbaadhaaf warra gumaa ta'e nutu lubbuurraa dhabna gurbaan ilma Oromoo akkas godhe sanarraa Oromoon maallaqa dhabaa miti nuti ammoo lubbuurraa dhabna gurbaa sanarraa jechuudha. Gabaabumatti. Egaa akkas ta'e ammoo. Mee Idris gista akkasi qabadha. Amma rakkoon jiru Idris nuti gartee nuuni qabamtanii namni jaarsi wajjin haasoo nu jira qofa barbaanna malee rakkoo akkatti haasoo nu ni beeyna akkamitti akka haasoo nu hundaa'u takka takkatti boodarratti si dhufuun qabu ture. Ayyetti fuuf. Akkasii waa'ee maallaqaa irratti akkasuma garuu ammoo namoonni gurguddaan namoonni waan kana ijoollee kana gama lachuutiitiyyuu umriin illee abbaa ta'uu danda'an beekumsaan illee abbaa ta'uu danda'an gaafa gara tokko dhaabbatanii gara tokko dhiiban argaa jirra jechuudha. Hanga wanti sun sirratutti ammoo ilmaan Oromoo kana jidduutti nagaan dhufu hin jiru. Namni Oromoo walitti buusu ganda keeteef wanni sitti dhiyaatu hin jiru ganda kaan ta'eef wanni sirraa fagaatu hin jiru yakkamaa yakkamaadha. Yakkamaan ni ganda biraa yakkamaa ta'e inni ganda keetii ammoo yakkamaa ta'uu miti jechuun atiyyuu haqarra hin jirtu jechuu gabaabumatti. Ijoolleen kun hundiyyuu yakki isaanii waluma qixa ilmaan Oromoo walitti buusaa turanii tokko dursee tokko ka dhaabbatu hin qabu. Sadarkaa amantii wal jijjiirsisuu sana biraa wal ga'aa jirti ijoollee wal qabde jechuun nama qabde sadarkaa amantii jijjiirsisuu sana bira ga'aa jirti. Gabaabumatti wanti naan jechuu barbaadu namni ni jira namni buutee jira namni waan kanarraa haasa'uu danda'u. Ani jalqabuma irratti gaafan kaasuu hawaasa walloo bakka bu'ee yookaan uummata walloo bakka bu'ee dubbachaa jira osoo hin taane Idris Biraanteen dubbachaa jira. Yookaan waan kana waraana ajajaa ture keessaa miti yookaan warra qabaa ture yookaan warra qabaa jechaa ture miti jechuudha. Akka ilma Oromoo tokkotti yaada kanarraa waa'ee ilmaan Oromoo irratti yaada kennachuun dirqama jechaaf malee qaamni waan sana asirraa ajajaa ture lachuu isaanii qaama fidachuu qabanii yookaan qaamni uummanni kun nuuf abboomama jedhu walloo irraas bakka bu'ee Arsii irraas bakka bu'ee dhufee ijoollee kana walitti araarsuun dirqama jechuudha. Waa'ee maallaqaatti deebina. Hattuun ganda hin qabu. Hattuun ganda hin qabu. Kashlabbeenii fi saamtuun hattuun ganda hin qabdu. Gaagaataa akkasii kana buutee fayyadamti. Jennee mormaa turre gara fuulduraattis ni mormina. Nutis maallaqa sana keessaa qooda qabnaa garuu hattuun ganda qabdi. Wallootti galti hattuun ganda qabdi isinumatti galti yoo ka jedhu ta'e hawaasni walloo uummanni walloo maallaqa sana ni kafala yoo kafalaa jedhanis gaafa kafalee garuu akkamitti araaramna maallaqa kafallee ni araaramni moo daran walitti diinomne isa jedhu namni osoo itti yaadee bareedaa natti fakkaata booru hoo uummanni
Oromoo mas'uulummaa ni fudhata yookaan itti gaafatamummaa ni fudhata. Ilma Oromoo Arsii tokko yookaan Jimmaa yookaan Wallaggaa tokko qabeenya uummataa biyya keessattis ta'e alattis yoo saame uummanni biyya sanii uummanni naannoo sanii irraa kafala isa jedhu osootti yaaddame waa tokko murteessuun duratti gara fuulduraatti seerri kaachaa jirru kun seera bareedaadha. Seerri kun seera Oromoo baasu wanti kun boru yoo nutti gale nuti hin fudhannaa jedhee namni osoo yaade bareedaa natti fakkaata. Gabaabumatti hattuunii fi yartuun saamtuun ganda hin qabdu. Kan gaagaataa akkasiitti fayyadamee dhimma dhuunfaa isaa baatu hedduu jira. Biyya keessallee biyya alaallee jechuun namoonni akkasii. Kana jechuu barbaada. Waa'ee manguddummaa immoo namni walii qabeera natti fakkaate yoo kaleessa gastii amma culullee irratti har'a galgala walii qabaniira natti fakkaate gara lachuutiin iyyuu manguddooni. Kanarratti gaafa manguddummaa seentanii wanti naan dhaammachuu barbaadu uummata kana dhiifama jettanii buusisuu osoo hin taane boru akka ilmaan Oromoo miskiinni tuni waliin dararre seera kaa'uu fi qabdanii gaafa isaan ilmaan Oromoo as gubbaatti fidan isin ammoo biyyatti maatii isaanii gurra qabdanii tiktaakuma kanarra fiduu qabdan namni gosa keessaa bahe abbaa qaba haadha qaba obboleeyyan qaba deerran qaba jaraan margaa miti lafaan dhufin gaafa maatii isaa irraan itti dhufte nama dhimma dhuunfaa miti akka hawaasaatti itti deemta malee gaafa akka hawaasaan maatii isaatti deemte inni iyyuu adabatee jiraata jechuudha akkasii yoo ta'e malee nagaan hin jiru. Kanuma jechuu barbaadaa fayyaa ta'a. Fayyaa ta'e abbi yoomitti irraa kaafadhu. Qalbeessaa dubbachuu barbaadame. Dubbadhu ayyee. Fudhadhu. Ayyee galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hundi keessanuu. Jalqaba irratti ilmaan ayyaa ummata Harargee ummata kabajamaa wanni kun sirrii miti nagaa caalaa araara buusina sagaleen kee jira qalbeessa sagaleen kee jira Ni jira dubbadhu. Ayyee ummata Oromoo galatooma araara buusuuf jidduu